attam jirtu nagaa keessanii kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota ko gama social media na hordoftan barreeffama koo kan dubbiftan viidiyoo koo kan daawwattan kan ilaaltan wanta ani dhoobaa oolu hunduma ilaaltanii kan irraas barattan kan irraas ammaarrartan hundumti keessan attam jirtu nagaa keessanii warra irraa barattaniif itti fufaa irraa baradhaa jechaa warra irraa ammaarrartaniin dhiifama gaafachuun barbaada. Namoota garee lamaan sadan tokkoon dhiifama gaafadha. Warri tokkoffaan warra utuu isin rafuu barbaaddanii isin rabbashee hirribaa isin kaaseef dhiifama. Maal jechuudha kana jechuun viidiyoon koos ta'u barreeffamni koo tokko dhaloonni koo kun akka inni dammaqu karaa adda biraatiin jireenya kanas addunyaa kanas daawwachuun sakatta'uun ilaaluun explore gochuun akka isa irra jiraatu naannoo isaa bitaa isaa mirga isaa iskaan akka godhu maaltu ta'aa akka jiru maaltu deemaa akka jiru locally globally addunyaan eessatti ce'aa tarkaanfataa akka isheen jirtu kanaaf sammuu isaatti gargaaramuudhaan dammaqee daayinaamiksii addunyaan kun keessa tarkaanfataa jirtu kana hamma tokko akka comprehend godhu akka gulaadu akka ilaalu akka hubatu spiritually politically socially addunyaan kun maal fakkaachaa akka isheen dhuftee fi boca isheen qabachaa adeemaa jirtu kana dammaqee akka ilaalu si'aa'inaan addunyaa kana follow up akka ishee godhu sanarraa kan ka'esi badiisa isatti dhufaa jiru akka nama dhuunfaatti akka nama hawaasaatti akka nama amantiittis hegeree isaa tilmaamata akka inni adeemuufani wantoota inni hin barbaanne yookiin isaan hin barbaanne barreessee dubbadhee hirriba keeyaa isin jeequuf akka alaarmii Noorz Ameerikaa dhiifama. Dhiifama isin deebi'aa rafa. Isin biddilibsii keessan darrabadhaatii dhaqaa rafaa. Dhaqaa rafaa isin. Firoota koo michoota koo maafan isin jeeqa rafaa. Lamuu hirriba keeyaa isin hin jeequ rafaa isin. Isan ammammaatti isin jeeqeef isin dammaqsuuf isan makaraa koo argee makaraa isin agarsiiseef dhiifama rafaa isin. Warri lammaffaan addumatti karaa amantiin barsiifni sobaa baay'ateera. Raajii sobduun baay'atteetti. Yesuus Kiristoos inni nuun kitaaba qulqulluu irratti beeknu hafeeti Yesuus Kiristoos kan biraan uumameera. Inni namaa du'e hafee inni nama ajjeesu dhufeera. Inni lubbuu isaa namaa kenne hafee inni nama saamu dhufeera. Of eeggadhaa. Maqaa amantiin badaa jirtu. Hojii akka isin hin hojjenne, akka isin hin baranne, akka isin hin tattaafanne, akka isin naman taane ol ka'aa cabbaxaa isiniin jechaa qilleensa kana keessa fuudhanii xiyyaara malee isin balaliisaa jiru. Ol kaatanii lafatti qubattan dhabaa jirtu. Dargaggeessi utuun fuudhiin dulloomaa jira. Dargaggeettiin utuun heerumiin dulloomaa jirti. Dargaggeessi jaartii biyya Ameerikaaf Kanaadaa utuu eeggatu dulloomaa jira. Dubartiinis immoo jaarsa Ameerikaaf Kanaadaa utuu eeggattu mormi shomoshomee kaawuyyaa barbaadaa jira. Dammaqaa, dinagdeedhaan dammaqaa, barumsaan dammaqaa, hojii hojjetanii geeddaramuudhaan dammaqaa. Raajii sobduun kun gudii isin godhaa jirti. Isin saamtee sooromaa jirti. Isin ammayyuu hiyyeeyyedhuma ta'aa jirtu. Wanta uumamuun dandeenye wanta ta'uun dandeenye qulfii ol kaasee harka kee qulfii makiinaan harkaa fudhu ol kaasee harka kee qulfii mana miliyoona lamaan harkaa fudhu ol kaasee harka kee na harkaa fuudhi ameen jedhi siin jecha abjuudhaan fooqii sitti ijaaraa konkolaataa moodeelii adda addaa siif bitaa kan oolan kun sirrii miti. Ilmi namaa hojjetee geeddaramaa hojjeteetu guddataa hojjeteetu sooramaa.
malee qilleensarraa fooqiin qolamu, qilleensarraa akka kuwaasii olu taaltee makiinaadhatti qolattu, qilleensarraa olu taaltee akka kubbaatti manniif makiinaa fi ulfinni ati qolattu hin jiru yaalma namaa jedhee fedhii keessan malee jarri kun isin tamacha'anii utu jiranii nutti qoosuu isaanii barbaannaa. Warra isaan itti qoosanis wajjumaan itti qoosna. Yeroo nutti qoofamus ofittis qoosa. Warra itti kolfamu wajjin kolfaa. Yeroo nutti kolfamus ofitti kolfaa. Nunoo akkuma kana ta'uutu nu tamachaa. Diraamaa dhuma laallee galuun kun nuu ta'eera. Maal godhi nuun jetta utuu jettanii dirqamaan kana isinitti lallabee, isinitti dubbadhee, isinitti walaleessee, isinitti tarreessee, isin jeequu koof, koonfortii isin dhowwachuu koof. Isiniinis dhiifamaa karaa sobduu keessaniif kanaan dura dibbee 2 reebdu yoo ta'e amma dibbee 200 bitadhaa dhaqaa. Kanaan dura sabbata qabattoo isin hiikkachiisan yoo ta'e alana dhaqaa mutaantaa hiikkadhaafi. Eeyyee hamma kanaan duraatti waan gootaniif hin beekne godhaafi maqaa isaaniin taabota hojjedhaa mataatti baadhaa piyaasaaf boolee waliin adeemaafi. Eeyyee marcuma soofaa irra isaan kaabaadhaa adeemaa. Eeyyee waaqolii isin moosifattan kanatti isin jalaa bu'uu koof dhiifamaa itti fufaa isaan deeggaraa. Eeyyee ani tajaajilaa hordofaa ajaajilaan hordofinaa jennaan tajaajilaan barbaannu ajaajilaa barbaanna jettanii ajaajilamaa warri ooltan kun dhaqaadhuma tajaajilaa. Eeyyee fedhii keessan malee waan kana isin barsiisuu yaaluu koof dhiifamaa. Dhiifama jechuun gaariidha. Dhiifama. Maaliifan dhiifama isin gaafadhumaadha. Dirqamaan maaliifan kana hundumaa sanitti fe'a. Dhiifama. Dhiifama. Guruuppii 2 kun. Guruuppii warra sadaffaan immoo nunoo nu tamacha'eeraa. Galatoomii yeroo kee fudhattee nuu barreessitaa, nuu walaleessitaa, nuu dubbattaa. Haa xiqqaatu haa yarattu wanta nu dursitee bira geesse nus dafne dammaqne akka bira geenyuuf hin tattaafattaa sirraa barataa jirraa haa xinnaattu haa guddattu iyyuu malee waan beektu nuu qoodaa jirtaa dhuguma kee jettee ija keenya banaa jirtaa hirribaa nu kaasaa jirtaa itti nuufuu fi warra jettaniif immoo galatoomaa. Ani haadhoon keessan kanan qabu darbachuudhaan kanan beekamu waanan qabu hiixachuudhaan kanan beekamu. Yeroo kamiyyuu caalaa halkaniif guyyaa hirriba dhabe alaarmii Noorz Ameerikaa dabil godhe hirribaa kaasee of jeeqeen yaadni sammuutti gaafa naa dhufu jabaa isinii jechuu koo ittuma fufaa isin immoo galatoomaa. Guyyaan irraa akka Kanaadaatti Thanksgiving Day for all my followers. Thank you. I love you all. This man Dastaa ilma sarmuu olaanaati. I love you man. Jireenya filannoodha. Mirchaan kan keeti.